Ati oromticha afaan waayoomeetu waralloo intala Masir Kuushii zamana ammaan tana Nabi Jallaa Yuusufaan fuudhanii deebi'anii lafa Misraa tana qabatan maatiin kaanis dhufanii achirra waliin qubatanii jiran kanuma faana hariiroo dhaloota fira as jiru hidda kanarra deemuudhaan namni dhufee warri Amhaaru dhufanii qaarraa gaara Goojjaam kana keessa jirurra qubatanii mul'anni isaanii mul'annaan booji'anii nama kana laalanii nama gaariidha jechuudhaan intala itti kannanii hoggaa intala itti kannan isiin tuni wanni maatii Goojjaamee fi Gondaree ilmaan jau dhaltee fi maatiin kuni haga sirna gadaadhaa Oromoo kana jalatti hoggaa 180 sirna gadaatiin bulan jechuu hanga baay'atanii ona Gondaree irratti soddummaatanii hin baay'atanitti namni gaafa san intalaas namaa kannee dachiis namaa kannee ifitti ummata kana ida'ee ture oromtichaa jenne jechuudha. Maali karaa isaan irra dhufan gara haadha isaanii sanfaana dhawatanii dhufuudhaan laalam. Gara kaaniin deebisee hoggaa warreewwan ilmaan wayyanuumaa immoo kajannu kanaas ilmaan wayyanuumaa immoo isaan kunaawaa Adaawaa fi Abrahaadhaa haati isaanii doo biroo haala kanarraa kan ka'e isaan kuni lafti isaanii oromtichi kannee asmara achiin keessanaa ta'u jeela gama rabii achi kannee fi seenaa keessatti hoggaa barreeffama irratti ilaallu ammaan tana deebisee hoggaanii fi isaan kuni babal'achaa deeman namni onni isaatti dhibbate gara soddaa fi siqa hoggaa soddaa kanas siqan haala gaariin itti siqan dubara babbareedaa qaban kana laga gaqqaceefchan dubara kana ammaan tana dardarree Oromoodhaa gabbu'ee fuudhee wajjiin taphatee Shawaa Boroo keessattis filma kanaatti dalagama. Hoggaa dardarri keenya kun wajji taphatee wal bare jaalalaan boojiti haadha abbaan dooyaa harkanis ittiin dubbatan eegaa nafaan wal baranii namni kun walammatee jaalala wal barsiise dardarte oromtichaa deemeeti dubra isaanii san fuudha guyyaa har'aan tana ganda sanirraa fuudhan san dubri achii jala dhufu kudhanfaatu asi qaadhimaa harkata haala kanaan amma heera eessumaa soddummaa akka soddaa gaarii wal keessa deddeebinee walirraa fuune jechuudha gara warra Amaaru Biniyaaminis gara wayyanuu Maamootiinis haaluma kanan walitti makaan dur jirti jechuudha lafa tanaas namaa kannanii intala namaa kannanii daranuu wal keessa siixee hormaata kana xaxaa wal godhanii akka ati hiddaa fi dhiiga morgayaa fi foon addaan guuruun si dhibdu takka makamtee jirti jechuudha amma achirraa yommuu gakkaanu hariiroo gara gadii kanatti Saameeliif kannamtee maqaan Saameel jedhamu kuni sa'oo ilmataa jechuudha hoggaa kanaan kannaman maquma sa'oo kanaatu maqaalam guddachaa Soomaali ta'ee achi deemee guddata haala kanarraa kan ka'e maatii kana akkaataan Oromoo fi Ormi kun itti wal makatee olaalte ammaan tana Piroofeesar Raamii abbaan fedhe addaan nama kana dhilliyyuun danda'u hayyuun fedhe amma yoo gara maatii Amaaruu Biniyaam bira laalle Dasoo ilma Booranaa ilmaan isaa hangafni Dasoo Gambeela itti aanee yoo ol deebite Humaraadha kaan itti aanee Qimmiittoodha Qimaanti haala kanaan deema achirraa yoo as deemte ilmaan Giriirraa Booranaa jalatti Qaalee Abboomee Dasoo Giriirraatii fi ammaasis warreewwan Agawii fi warreewwan ammaasis Silxeedhaa as jala jiru Silxeen gara bultee kana jala jirti amma deebisi asaasa ilma asaasa jechuun ilma hadiyyaati hadiyyaan ilma asaasaati namni kun lakkuu addaan turee diinni addaan dhiibu kunis addaan fageessuuni wal wallaala horteen dhiiga kanaa takkuma jechuu achini deebifta hoggaa ammaan tan Arsii hawaasaa fi asaasa jenne hawaasni eenyu qofa dhale bultee qofa dhale bulteen deebi'eeti Walaayitaa Kambaataa Hadiyyaa Silxee dhale jarreewwan kun hundinuu amma hidda dhiiga Oromooti jechuudha